Raajicha Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 3. Daani'el kun hafuura hundumaa irra caalu waan qabuuf addumaan ba'ee warra mataa ta'an warra kutaa mootummaa bulchan hundumaas caalee argame. Kanaafis mootichi mootummaa isaarraa isa dhaabuu yaade jedha. Bara moototaa, bara abbootii seeraa, bara saaduqootaa, bara fariisotaa, bara warra Giriikii ture, bara warra Yihuudotaa ture. Barri kuni barri dur ture bara garaagarummaati baay'een isaa jireenya garaagaraa jiraataa ture. Odaan namaa nyaanni namaa adda adda ture. Namni Yihuudiin tokko odaa nyaataa itti Giriikii nyaata itti nyaatu akka du'aatti baqatu. Maaliif xuraadha jedhanii lakkaa'u. Namni tokko macaafa iddoo nama dubbisu Kaaldotaaf Giriikota gidduutti beekumsa baay'ata. Warra beekumsaan haayistii warra tokkoffaarra jirudha. Isaan warri Kaaldotaa kun iddoo nama dubbisu waa isinii lallabuufan jedha waan ta'eef. Kaaldota warri jedhaman iddoo macaafa qulqulluu nama arge qorattoota warra saayintistii biiftuu qoratan warra urjota qoratanidha. Jara kana gidduutti haasa'uun hin cima. Nama yeroo hundumaa beekumsaan dhaadatu gidduutti yoo haasofte haasaan kee homaa kiiloo hin qabu. Homaatu waan tokko waan gatii hin qabne goota. Nama barate saayintistii gidduutti tatamuu walgahii gidduutti kan haaseetu siin jedhani hamilee hin qabdu. Ulaagaan kee achis hin geessine waan ta'eef. Ganama kana warra beekumsaan ol kaaniif warra ayyaanan ol kaan. Warra ayyaanan ol ba'aniif warra beekumsaan ol ba'an jirreen kana lamaan wal bira qabeen isinitti dubbadha daqiiqaa muraasa. Kanaaf sagalee Waaqayyoo yeroo gabaabaan dubbadha. Innis mata duree ayyaana hunda irra caalu qabaachuu yookiin dibataan caalu isa jedhamuun dubbadha. Dibataan caalu biyya lafaa kana keessatti namni jireenya isaa keessatti ol guddachuu jibbu hin jiru. Ol guddachuudhaaf dirqama garuu gadi guddachuun barbaachisa. Otuu gadi hin guddatin ol hin guddatamu. Jireenya hafuuraa keessatti namni gaafa abbaa makiinaa ta'u abbaa makiinaatu hin ta'in fuuldura caammaa kaatu hin qabu. Inni abbaa makiinaa ta'e makiinaan hin deemu dudduuba isaatu qorattanii caammaa ittiin deemu hin qabu ture. Hiyyeessa du'aadha. Namni kassareedhuma immoo buufataa ta'a. Harka duwwaa ta'eetumma immoo harka guutuu ta'a. Macaafa raajii Daani'el kana keessatti wanti dubbadhu dubbii ijoo tokko jira. Daani'el beekumsa foonii qaba. Lammaffaa ayyaana waaqarraa qaba. Jarri kun lama yoo wal duukaa deeman dhiibbaa guddaa uumuu danda'u addunyaa irratti. Beekumsa foonii beekumsa kan kennu Waaqayyoodha. Ogummaa kan kennu Waaqayyoodha. Ayyaanni immoo Waaqayyo biraa kennama. Namoonni tokko guddina seelkoo guddatu. Beekumsa foonii qabu ayyaana hin qaban. Ogummaa qabna jedhu ayyaana Waaqayyoo hin qaban. Biyya bulchineedhu beekumsa isaa qabu ayyaana isaa hin qaban. Warra amma biyya bulchadir beekumsa kan qabu baay'eedha. Warra saayinsii polotikaa kana isaan caala kan beeku baay'eedha. Ayyaana ittiin bulchan hin qaban beekumsa isaa qabu. Beekumsaaf ayyaana Waaqayyoo gaafa wal duukaa deemsiftu biyya kana miila tokko dhaabuu dandeessa. Biyya kana hojjechuu dandeessa. Ol deemaa sirkatti guddachuu danda'a. Biyyi kun si abdatti. Namoonni dhiibbaa uumanii jiraachuu danda'u. Jedheen sagalee Waaqayyoo irraa bare namoota ayyaana qabanidha. Amma makiinaan kufuu danda'an beekamu. Qorroodha waan ta'eef. Dibanni amma samiitti deema. Makiinaan yoo baay'ate Wallagga amma Finfinneetti deema. Finfinneedha ammoo amma kunoo as Booranaatti deemuu danda'a. Daangaa qaba. Abbaan makiinaa daangaa kennameef deema. Abbaan dibataa garuu tikeetii addunyaa qaba. Akarraa. Namni dhagaarume abbaan makiinaa daangaa qabaan jedhe. Warra makiinaatti hinaafin oofanii hojiidha isaaniifis hojiidha. Garuu daangaa qaba. Abbaan dibataa garuu daangeffamaa miti. Si'a tokkichaan xalayyaa internaashinaal jedhamu kennameef. Ameerikaatti ayyamamaa fiidha. Awurooppaatti ayyamamaa fiidha. Eeshiyaatti ayyamamaa fiidha. Afrikaa keessatti afaan si dhaga'uuf hin dhageenyetti ayyama baatee deema namni dibata qabu. Yoo dandeessi afaan Ingiliffaan haasoftu sii kamallee malee inni sirkaruu mandarnaashinaali miti internaashinaali. Kanaaf Daani'el ayyaana hundumaarra caalu qabeedha. Jarri kun warra booji'amanii Baabiloonitti galanidha. Namoota 4 turan Daani'el, Mishaaqi, Shaadiraaqi, Abdineegoodha. Utuu maqaan isaanii hin geddaramin
Maqaan jara kanaa geeddarameera garuu Daani'el Belteshaazar kan jedhamutti geeddarame. Warreen arfan kun beekumsaan adda ta'anii jiru. Wanti isaan adda godhe barumsa isaan fudhatan utuu hin taane dibata isaan fudhatanidha. Barumsa biyya duukaa keemistirii si'a tokko barachuu dandeessa adda sin godhu. Baayoloojii si'a tokko barachuu dandeessa adda sin godhu. Wanti adda si godhu isatti jalatti fudhatteedha. Beekumsa qabdu irratti wanta ati fudhatte murteessaadha. Oduu fudhatte taanaan beekumsi kee oduu wajjin garaagarummaa hin qabu. Beekumsa ati qabdu waan naannoo irraa hirmaatte taanaan naannoo irraa garaagarummaa hin qabu. Beekumsi kee dibata qaba taanaan, beekumsi kee ayyaana waaqayyoo qaba taanaan hin minyaa, hin barbaade namatti calluma deema. Haasa'u gurbaan sura dubbatu, halallabu inni maal qaba ayyaana qaba. Harka kee ol ibaadiyas. Qoraaliyooma waan lafarraa kana sirkaa caasee dibata waaqarraa harka kee irra kaa'eera. Namoonni kana hawwitan waan duukaa deema. Ibaadiyas. Ganama kana abbee waaqayyoo takka daan jechaa ergaa ka dafteen fudhatta. Warra si darban kan si dursisiisu dibatan sirra kaa'eeres. Ayyaana qabayidha. Biyya sana keessatti dubbiin isaan dubbatan beekamaadha. Iddoo isaan jiran beekamaadha. Lafti isaan ta'an beekamaadha. Maaliif jennaan hojii isaan hojjetantu naannoo irraa addadha. Tajaajila isaan kennatu naannoo irraa addadha. Adda gaafati taatu waan addaa sirrara waan ta'eef. Amma manni nyaataa gaafa banamu dhufeedhuma namna nyaatuudhaaf mana shiroo keetti riizoortii xiqqoo bananii ispeeshaalii jedhu. Akkuma ati nyaattuuf godhu malee waanuma ati beettudha ispeeshaalii sun. Aybii mati beettutti nyaatuma ati beettutti irra sii kaa'u. Ispeeshaal waan jettuuf ispeeshaalicha jettati. Waanuma ati dur beettudha. Har'aa kaase alabbaaniyaas maqaa kee du'aa kanatti maqaa jiru maqaa Yesuus hin dabaleera. Harka kee raasiiti maqaa kootti maqaa Yesuus dabalameera jedhi. Jedhi raajaa abbee dabaleete. Adda kan si godhu maqaa ispeeshaalii baattee deemuu keerraa hojii ispeeshaalii qabaachuu keetu dursaa si godha. Kana dursaa si godha. Daani'el kan dursisiise ol gaafa biyya bulchu gaafa aangoo qabutti hirkatee dhugaa hin ganne. Taayitaa waaqayyo kenneefitti hirkatee dhugaa hin ganne. Iddoo waaqayyo kenneef kun iddoo hojiin ni na dhaabee dheedhee fudhate. Lafa waaqayyo sii kennetu fudhatte waan guddaa hojjechuu dandeessa. Fudhanne situ. Naa kenneera waaqayyo jechuu hin danda'u namni keenya. Iddoo waaqayyo naa kenneedha inni kun jechuu hin danda'u. Inumatti cime nama keenyatti. Yoo biiroo taa'e asii na baase daganaa. Barsiisaadhaani yoo dhaqee waaqayyo baadiyaa kaa'e hojii akka inni hojjetuufi. Baadiyaa teessa taanaan hojiidhaaf si keessa waaqayyo amma jirtutti hojjedhu. Nariifatiin na baasin jedhi. Dura taa'e maalan hojjedhee biyya sanatti otoo waan hojjetiin hin bahi. Waa sanyii si fakkaatu biqilchii bahi. Waan si fakkaatu kaa'i bahi. Dhaloota keessa waan dhugaa kaa'i bahi. Ergasii kadhatan barbaadu nu yeroo sana fixu dhimma isaa sii geeddara. Alaa ol barreessuu si hin gaafatu barreessanii si gaafatu. Nagaamti ishee namaa harka kee daftee ol kaafta. Yeroon ga'eera nama lamaaf. Yeroo natti jijjiiramtu ga'eeraan jedhe. Nama miila kee lafatti isaanaaf ga'eera jedhi raachi. Iddoo ta'u taa'e addunyaa kana irratti namoota baay'ee namni namarraa hin bara uumamarraa hin bara wanti irraa hin baranne hin jiru lafa qarratti bartuu gaafa taatu barsiisaa gaafa taatu garuu beekansi duwwaa ta'a. Kanaaf barsiisaanis bartuu ta'aa deemuun dirqama ta'a baruudhaaf dirqama. Tajaajilaan tajaajila fixee radhee taa'uu hin qabu. Anamman hin fixne reefuun itti seenaa jira. Fixee radhee yoo hin taa'e guddinni koo ammanuma. Sabnan argu ammanuma. Wanti dubbadhu ammanuma. Wanti raaju ammanuma. Wanti naa dhufu ammanuma. Hin fixne ganaan deemaa rannan garuu bartuudhumaan. Yeroo hunduma barachaan deema. Barachaan tajaajila. Akkas namni kana barbaadume har'aa jalqabee hiddi haaraan sanyii haaraan si keessatti biqila. Daani'el ayyaana qabayidha. Uumamaan immoo kennaa waaqayyo isa keessa kaa'ee jira. Isa ganama si keessa kaa'ame wallaalteen nan jooraaf soqqataatu. Waan ganama si keessa kaa'ame la dubbiin kun dubbii salphaa miti jedhan. Waan kan saa ta'e wallaalee namni kan gannamaatti qoramaa oolu. Adamman waanuma isin garramu meeqa jira namni wal lolaa oolu amma miidiyaa kanarra ala kanaa wal lolaa oolu. Kan kootti buute
Kan saaqaa kan nama irratti akka dubartitti ishee ejjitu sana. Kan ishee ajjeeftee kan namaatti fiiddi. Kan ishee irra ciiftee ajjeeftee fayyaa kan namaa gaaddi. Dibata kee gaafa ajjeeftu akkeessaa namaatti kaata. Faarfannaa kan kee gaafa ajjeeftu nama akkeessutti kaata kan kee dhiifte. Lallaba kan kee irra ciiftee gaafa ajjeeftu lallaba kan nama biraa akkeessuu jalqabde akka isaatti dubbadhe tuuf maarka. Keessa jechuu dhufu hojjuu dhufu. Aawon siin kennamne taanaan maal fiddemmati. Sasii kennameen ibidda gadarcaafta bar. Sasii kennameen nama fayyaa bar. Sasii kennameen addunyaa geeddarama bar. Sasii kennameen dhukkubsataa fayyaa bar. Har'aa jalqabee kan kee wajjin walitti si baaseera. Namaan gaadinaa intini kanar. Miidiyaarra waan gaadinaa kan nama. Koo laalte irraa baradhu. Garuu nakkeessin. Ayyaana hundumaarra caalu. Daani'el jara kana wanti isaan adda taasisu Waaqa dhugaa beeku. Dubbii dhugaa beeku. Jireenya dhugaa beeku. Waan kana sadantu adda isaan taasisu. Har'a asitti argitee asitti isteejii irratti argitee baatee iddoo biraatti nagaatu. Ganamni isaanii galgal jireenyi isaanii halkanii guyyaa iddoo Waaqayyooti. Faarsaa Waaqayyoo oolu. Hojii isaanii immoo hin kabaju. Ilaa kana hojiin. Hojii kee kabajjee hojii Waaqayyoo kabaju. Waaqayyoo kan inni barbaadu. Kan kee dhiisii kan hojjedhu immoo hin jedhu nuu beeku. Jireenyaatti jiraattu waan ta'eef buddeen hin qabdu taanaan deebitee Waaqa arrabsita. Akka hojjettuuf si ayyama hojii isaa immoo akkatti kabajuu hin barbaadu. Waaqayyoodha. Eshi jarri kun bara Naabukaadinaazaar baranni mootii ta'e biyya bulchu baranni geggeessaa ta'e bara sana keessa booji'amoo ta'an jarri kun arfan dandeettiin isaanii ilaalamee waan barameef Waaqayyo isaanirraa kaachisuudhaaf jara kana buddeeniin goomsuu yaalaniiru. Daani'eliin buddeeniif goomsuu yaaleera mootiin kun. Biyya keessatti ganda jirtutti safara jirtutti gaafa jabaa taatu jabaa namaa kan goomsu buddeeniif fooni. Buddeeniif fooni irra darbu nami jabaan. Yoo cimtee buddeen irra dabarte. Namicha gandarratti hawaasi jaallatee baay'ee jabaa ta'e buddeentu gandarratti hambisa silaa godinatti eegaa turre. Tajaajilaa baadiyyaatti abidda irraa tufaa ture. Baadiyyaan magaalaan ajab jedhu gaaraaf abdannaan garaa irratti du'e. Namoonni baay'een biyya bulchonnee safaratti abdanne, naannootti abdanne, sammuu isaanii ilaalle, yaada isaanii ilaalle, bilchina isaanii ilaalle, harka rukunneef waaw ka'eera faarfataa cimaa, waaw ka'eera tajaajilaa cimaa ka'eem, nama biyya bulchu ogummaa cimaa kan qabu ka'e jennee utuu abdannu buddeen bira darbu dadhabe. Karaan kee buddeen irra darbu taanaan kakuu qabaachuun maal sii godha? Siinoo tokko ka'am, siinoon tokko kaasu kakuu koo buddeen irra darbi. Yoo achirra dabarte dhuguma nama cimaa taata. Baay'inaan filattee ofii keetii filattee filannootti dhiyeessitee jireenya jiraatta tun taate. Waaqayyoo filannoo sii filatee si jiraachisa. Jireenya kiristaanummaa keetti akkas. Silaa iddoon ati filatte iddoo biraa ture. Maal gocheeste sare? Yeroo Waaqayyoo eeguudhaaf iddoo Waaqayyoo si eebbise taa'e baadiyyaa yoo ta'u. Kakuudhaan Addisaalemiin si keenyaan achuma taa'e. Biyyi Waaqayyoo kakuudhaan si kenne onaa san magariisa waan ta'eef. Kakuudhaan naqamtee si keenyaan achuma taa'e. Kakuudhaan waan xinnoo kee si keenyaan taa'e isuma fooqii caala. Abbaa fooqiitti ol hin hiixatin. Abbaan kakuummoo mana goojjoo xinnoo kee taa'e nyaata bareedaa nyaata. Akaayii qurxii caalaaf iddoon ati teesse kakuudhaan si kenname taanaani. Aya daga badia bosaba. Abera jirra jala dikra habadias. Harra kase iddoon kakuudhaan geeddarame. Ere lafa kaya benjani abe. Harra kase abe. Gaawwan jijjiirraa iddoo tokko asii fuudhee achi ka'a. Asii fuudhee achi ka'a. Saami na dhagaarta. Waaqayyo yeroo gabaabaa gidduutti nan geeddara jedhe. Garaa jiraa jaan deema nan geeddara nan jedhe Waaqayyo. Waa seerchi gochuu inni isin akka jedhe Waaqayyo. Waan ati sammuu keessaan qabne yeroo gabaabaa gidduutti iddoo kennan geeddara. Nami isa duukaa jiru. Warra sirratti kaan gatteessiseen isa siif ka'u sii kaasa. Har'aa kaasee iddoon kee kakuudhaan geeddarameera. Waaqayyoo sii kenne taanaan oolonni naan xoottee aaruu dhiibtee hidhiidhinu uruun otu buttoo sitee waan tokko waan gotu hin qabne. Ni kaa'e taanaan inuma teessa.
Iyyuma kee gaya nagaan ta'e kan jedhamu caafamee jira. Asuma sii kenne daasuma taa'in jedhe. Nama si bira taa'u yoo Waaqayyo sii kenneedhaani jedhaani. Atu jecha sii ta'uu baasus yookiin barsiisaa kee ta'a yookiin buddeen kee ta'a. Laftonaani barsiisaa kee ta'a. Jireenya hafuuraa kee mana barumsaa gaafa barattu isa barsiisaan sii barsiise waan barsiisaan sii barsiise barattee qoramte. Jireenya hafuuraa keetti immoo qoramtee baratta. Garaagarummaan isaanii kana. Naa himaame hin gallee jedhaani jireenya hafuuraa qoramtee baratta. Jireenya foonii barattee qoramta. Jedhaa. Naa himaa. Namni dubbiin kun sii gale. Mana dhiphaati keessatti rakkachaa jirtu keessaa si baaseera. Jarri kun namni dibata hundumaarra caalu yeroo hundumaa dhoksaa hubataa. Kanaaf akka macaafni qulqulluun jedhu namni ayyaana Waaqayyoo isa hundumaarra caalu qabu waan baay'een argee dhugaa Waaqa jiraatan isinitti hima. Namichi cimaa silaa akkuma hixaan wayii warra bu'e malee namichi cimaadha jedhamu baadiyyaadhaa ba'a yeroo baay'ee. Inni fiigu baadiyyaa maa ba'a. Inni tajaajilu inni raaju baadiyyaa maa ba'a. Baay'inaan jechuu kooti magaalaa jira. Injiru jechuu qoomiti. Namoota baay'ee utuu kutaa tokko baratiin macaafa qulqulluu kana dubbisanii tajaajila ajaa'ibaa tajaajilan beekan. Sammuu isaa wangeelaa misoomsa. Nama wangeelli sammuu qare muudiin gaafate. Beeka waan ta'eef yoo calluma jedhe nama wangeelli sammuu isaa bade muudii qabaa hin jedhin akka wanti inni wallaale hin jiru Waaqayyo waan lafarraa waa waaqarraatti fidedha. Dadhabaadha namni itti fuula Waaqa duratti beekaadha. Dhoksaa hubata. Ayyaana namni qabu Asteerii yoo argitanii Asteerii uffanni ishee baay'ee cimaa ta'e miti. Dibanni isheen dibattee dorgommiitti dhiyaatte baay'ee cimaa ta'e miti. Maal qabdi? Ayyaanaaf simboo qabdi. Biyya keessatti qabdu kan godhu buddeen cimaa nyaachuu miti. Wangeela cimaa nyaatu. Ismuuziin godhadhee tokko mana taakiltiitti du'a. Wangeela nyaatu ismuuziin isaan ta'a. Arbaaratti kan argatu. Bifa kongeeddara deeqanii sibiila kaasaa wal maali habbee maal godhu aaraa si godhe jedhanii aaraa kan nama godhu buddeen miti wangeela. Namni na dhagaa jiru aaraa godhee kan si dhaabu xaafii miti sagalee Waaqayyooti. Kanan beeka. Namni mana taakiltiitti maal ta'e ismuuzii si godhee qoraa ilaalan. Tarii gaarii ta'uu danda'a. Isa hafuuraan isin barsiisaa jira. Caaltee akka dargamtu si godha ayyaan akkeedha. Ati jallina jibbitee qajeelummaa jaallatte. Kanaafan dibata hiriyoota kee hundumaa si caalchisuudhaan si dibeedhamee caafameera. Dibata hiriyoota kee si caalchisu hundumaa. Hiriyaa kee kanatti ittiin caaltu hinaaftee miti, dhiibdee miti, gadittiftee miti. Nama Waaqayyo akka inni ba'u barbaadu gaditti isaan xaa'ootaaf ol baasa gaditti iftaayuma ba'a. Nama Waaqayyo akka inni guddatu barbaadu gadi qabaan hin danda'u. Yoo tasiin gadi qabdi mataa milisee achiin ba'a. Akka biqilaa dhagaan irra jiru. Akka guddinni kee karoora Waaqayyooti taanaan biyyi guutuun sirratti duulees hin danda'u hin jedhe. Gateeta. Ilaa dhaggeeffadhaati qajeelina jaallatte jallina jibbite. Kanaaf Waaqayyo gooftaan kee dibata gammachuutiin si dibe. Ilaa hiriyoota kee akkatti caaltu godhe. Harka rukutaa galateeffadha karra. Gaafan gadi nyaadhee nadhaa jedhe. Phexrosis waan akkasii nyaateera hojii ergamootaa irratti. Maraa macaafaa. Gaafan gad liqimsee nadhaa jedhe. Qoricha busaa fakkaata wanti. Gaafa gad liqimsanii nadhaa. Garaa koo keessa garuu hin mi'eesse. Nyaaga dhaqee nan garaa keef sirrii miti hadhaa dhaquu qaba. Qaba nyaata. Cimuu qaba. Waaqayyo kootu ofiisa eenyuma waa'ee Waaqayyoo kana gaaffinetti ta'e waa'ee gooftaa Yesuus wallahi di kanarra. Ortodoksiin hin gaafata, Musliimni hin gaafata, waldaa keessa jedhu hin gaafata. Waa'ee Yesuus kun naa galuu hidheedha. Maaliif sii gala silaa immoo?
Nama sirriitti waa isaa beektu eenyuun kabajjee beekta. Waaqayyo eenyummaa isaa hundumaa sitti himu. Ganaa dhossa. Yoon noof dhosse kabajjaan jedhe. Nama sirriitti lafan ooluuf lafanni bulu beektu meeqa kabajjee beekta. Kanaaf lafa jiraatuuf akkaataatti jiraatu. Muraasa ishee sitti mee dhiisa. Gaaffisit maaf gaaffisit hin ta'u. Waaqayyummaa isaa kan ibsi of dhossuu isaatiyyuuti. 100% yoo tu beekte yoon hojii kee hojjette. Beekoo maal godhaa? Beekuus man beeku. Yesuusin lafanni itti dhalate warri beekan Yoseef jedhanii tuffataa turan. Yoseef isa muka soofuu miti innan nu jedhan. Warri akka isaa laalatti inni gooftaadha. Warra laalatti isaa argan inni gooftaadha. Inni cimaadha duukaa deemu. Ollaanoo hin tuffatu. Maal hin beennu abbaan isaa muka soofaa jedhu. Harka kee ol kaasi. Dhoksaan hafuuraa sii fa'iif. Kanaafi akka nama lafa kana qotee bira hin geenye eenyummaa Waaqayyo bira ga'uu hin dandeessu hundee eenyummaa Waaqayyo. Kana qaqqabeessitti agarsiisuu hin danda'u. Kanaafuu innoo tokko naayife. Ifaan modee utuma na fudhata. Utuma nyaadhu utuma naayifu. Utuma mucaa ta'e mannuun guddachaa tun deemu. Guddinni kiristaanota amma Kiristoositti jechuun hojjaa kee kanatu mormassi kee ayyaayii Waaqayyoon bira geessa miti. Amma Yesuus dhufutti guddataa dhumaati. Mee wal waamaati guddataadha jedhaa. Guddattoodhaa ishee shamarranii hima. Wal waamaa ka maqaa walitti moggaatu guddataadha. Guddattoodhaa. Amma Yesuus dhufutti ati kunuma guddattaa jedhaanii. Guddinni kiristaanota amma Kiristoositti amma Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufutti nama guddanna mucaadha. Yeroo nuyi Waaqayyoof. Warri mucaa ta'uu keessan beektan. Akka harka rukutaa Waaqayyoof kana beeku waan guddaa. Namni kabaja isaarraa malu hin argata waan Waaqayyoof malu godhu fudhachuu hin danda'u namni. Akkas waa isinitti meetan gara guduunfuutti achas deema. Caaluu kee kanatti ittiin beektu hinaafamuu keeti. Naaffaan sirra jira taanaan caalteet. Arrabsoo sirra jira taanaan caalteet. Waa'ee kee taasaamaa jira taanaan caalteet. Mana bunaa ta'anii waa'ee kee haasoo taanaan caalteet. Iddoo iddootti waa'ee kee jennu buna danfeetan waa'ee kee ciratanii si nyaatu taanaan caalteet. Caaluu kee kanatti ittiin beektu nama waa'ee kee haasaa. Waa'ee kee namni haasoo taanaan duuteetta isaatiinis sitti bal'ate malee. Waan ajaa'ibaati. Nama jiru koonuma haasaaf namni amma dhagaadhaa jedhanii nama simbira dubbisaame. Namni harka isaa ol kaasa. Maaliifan hin dursu jettee bara dheeraa isa gaafataa turte ganama kana dursiteetta. Raajirraa jammas laabbaadiyyaas. Maafan booddee taasisa jette hafuurri waa'ee fuulduratti siniiba dursiteetta yee. Harka kee darbaduuti nan dursa jedhi. Balaa dabali nan dursa. Daani'el boqonnaa tokko lakkoofsa 12 dubbisi. Mee wanti naa nyaata. Jedhila kana fuulduratti waa tuqee ture. Kiiloo namaa yerootti safaramu. Barri kun bara safartuuti baratti namni barataan barataa safaru. Tajaajilaan tajaajilaa safaru. Kiiloo walii ilaalu. Itti fuume. Wanti nu hidhannu bishaan. Wanti nu nyaannu biqiltuu garaagaraa. Guyyaa 10 nu garboota kee ilaali. Bifni keenyaa fi bifni keenya bifa dargaggoota warra nyaata mootii nyaatanii wajjin. Si duratti haa ilaalamu. Si duratti haa ilaalamu. Erga kana argiteen booddee nuun garboota kee akkuma sitti tole godhi. Yaa eebbisu taa'e. Karaa hundumaan gaafa caaltu siisteema kufaatiin dhala namaa. Si kuffisuumaaf gaafa yaalan guddaadhaati. Namni si kuffisuu jaalataan cimaa. Dhimma keen qaban calloo isi bira darbu taanaan garuu dafee hojiitti galii hojiirra hin jirtu. Hojiitti galii jedhe abbe maqaama Yesuus Kiristoosiin. Namni waa'ee kee haasa'u hojiitti galii hin jedhu. Sirratti gungumu si arrabsu dhagaa sitti guurani. Waan maqaatiin qabne sirraa kaani hojiitti galii sodaatini. Namaa hidheen hojii dhaabeera tokko. Yeroo Waaqayyo joo bira si godhu ol galtee hojii baqattee hin rafin. Yoo bira ta'i barri si naannoo kanarra ol ka'i. Ol qalaa jaan deklaariyaas. Har'aa kaasee mul'anni kee olaa ka'u. Tajaajilli kee olaa ka'u yee. Arraba namaa baqattee ol hin galin. Bara dhaloonni gurraacha addeessu adii immoo gurraachessu. Bara akkasii yaaddoftaati waa'ee namaatiif. Namni ajandaa barbaade calluma dee waa'ee kee haasa'uudhaaf. Yoo dhabee nuuma. Bara akkasii nuuma yoo dhabee nuuma. Waan siin nuumanii bari Yesuus irratti. Mordekaayi irratti nuumanii. Kiriit godhan.
Yesuus irratti utuu inni dhaloota karaarraa kaachisu argine irra gaarratti ba'an. Nama Musee utuu inni diigu argine irra gaarratti ba'an. Namni gaafa waa'ee kee waan haasa'u dhabu uumee haasa'a. Yaaddeen kanaaf haasaani. Warra oduudhaan ficcisiiseeti abbaa kakuu immoo gonfoodhaan ficcisiisa. Yesuus akkasuma abbaan oduu odeessaa fixa. Inni irratti odeessan garuu hojjeta gonfoodhaan fixa. Wal caalmaan keenya si tarka kolkaas ililchi Yesuusiif. Ililchi. Baay'ee nama guddaa ta'uu barbaadde taanaan buddeen naannoo irraa hafi. Buddeen naannoo miindaan waan xinnoo masheen jedhin. Kadhata keessa filannoo keessa waan xinnoo irraa hin kaayin. Waan xinnoo irraa hin kaayin. Waan xinnoo irraa hin kaayin. Guyyaa 10 nyaata nu nyaachisaa waa'ee nyaata buddeen. Daani'eliin safartuu dhufaa jiraa. Madaalliin akka mootummaa kootitti kaa'ira namoota kiiloo baasan hojiitti galaa jedhanii falmii kaasan. Namoota kiiloo baasan. Namoonni kiiloo baasan hojii jalqaba jedhanii Naabukaadnezar walii galanii kaasan haasaa kana. Asumaan mootiin nyaata qopheesse, cooma qopheesse, nyaanni akka ajaa'ibaatti dhugaatiin kun warra mana mootummaatiif ta'u qophaa'e. Daani'eliin itti waaman. Nyaata qophaa'etii itti qophaa'a kan nyaanni guyyaa akkasii jira jennaan. Cooma keessan hin barbaadu. Buddeen furdaan ilaalee jiru wangeela keessaati malee mana mootummaa kee miti. Mucaan Waaqayyoo namni Waaqayyoo buddeen furdaa mana mootummaa keessaa eega miti laachi eega. Nama kana ditaatu cooma nyaattee miti. Siinee bifne taanaan maal godha? Coomi Yesuusiin hin qabne hadhaadha. Firaafiree Yesuusiin qabu garuu urgaadha. Nyaata hangafaati. Namni nyaata kana nyaachuu barbaade laa giraadaas. Ganama kana hafuura qulqulluudhaan guutamtee baata. Hafuura buddeeniitiin otuu hin taane hafuura wangeelaatiin guutamtee baataan jedhu. Harka keessan rukutaa Waaqayyoof.